Sa'aatiin kun ga'eera. Indaaqqoon kun akka lamtu daddafee alfii kootti alfee jire. Indaaqqittiin baduun ooltu bakka ishiin jirtu nama eessa akka jirtu. Hin badee eessatti bade? Ani badee lukkuu koo maaf 200 bitame wayyoo. Maal abbaa keenyaa godna kan salphanne nama 20 ayyaamiyyuu saniin iyyuu wayyoo godii taane har'a maal abbaa keenyaa godha dhaqee warra abbaa tolaa laaleen dhaqee tana warra abbaa kushiin alaala. Ani kanan jedhu indaaqichi kormaadha dhaltu ture. Ani hin beeku waan isaa hin laallu fi kiyya ati kan bitte maal jedhanii sitti gurguran. Faranjii dheedhee natti gurgure faranjii kormaadha dhaltudha. Bakka indaaqqoon faranjiitillee akkuma nama faranjiiti jechuudha gowwaan hin jiru jechuudha biltiidha bakka ishiin qaruu ta'edha galteetti bakka amma 2,200 keenya kasarre wayyoo indaaqqoo. Mucaa kana agartee akka inni ta'e baay'ee nama gaddisiisa. Eenyudha inni qoy maa gurraacha uffatee jalli gurraacha marzoo fakkaata eenyudha inni? Marzuma bara kaleessa erga qabxiin kutaa 12 gaddifamee booda kun gurraacha uffateetuma deema waan ta'e hin beekon. Qoy na yaamamaa kana taa'ame nuun argu kun yuunivarsiitii seennee maal finne kun afaan keenya banneetuma teenya. Marzoo wanid. Ooyyee. Kootu nutti makame maa kophaa dhaabatta? Yaadumaan kophaa dhaabbadha na dabbaree tanan. Maatirikii kufuun birqiidha moo? Nuti erga yuunivarsiitii seenne maal finnee dhufne sitti fakkaata? Lakkiin kufne maatirikii darbee tanan. Maal jettaa nan darbe jettaa? Darbuu kiyyattan gadde darbuu kiyyatti. Gada bartee maa wayyaa gurraacha uffattare? Maatiitu dirqamaan gara yuunivarsiitii na ergadeen gadde. Maatiin maal na godhu jettee? Dirqamaan gara yuunivarsiitii na ergu? Eeyyee akkasaa. Ajaa'iba kunis jira. Akka keenyaa ta'uun barbaanneeti. Yuunivarsiitii galee bahee akka keessan ta'uun barbaadu. Dhugaa ta'e ishillee waa hundaaf hafuu dandeessa ammas. Kufuun hin danda'ama taanaan maaf hanga daree danda'u simbira. Kootu nuti maka bira kan qabu yuunivarsiitiin deemtu akka koftu si taasisna footoshoppii si hojjenneetu. Tolee dhufee bakka. Abeet seenaa eenyudha? Abeet dhufeera nagaa oltanii fayyaa keessanii jirtu baga jiraattan baga nagaa taatan baga birraa keessan. Dhufuun keetillee gaariidha nagaadha eenyu siin jennu maal barbaadde teete eenyu si yaamee abeet teetta. Beeksisa sin baastan irratti hirmaachuu dhufe. Lakki obboleessa dogongortee ta'a malee beeksisa nuti baasne hin jiru qilleensa irraa amma sa'aatii kana taa'ee jiru hin jiru waan ta'eef beeksisa malee agartee nutti hime. Beeksisicha kanan argaa waardiyyaa jedha isa qacaramuu barbaadee tanan. Okay si hubadheera beeksisa yeroon darbee ilaaltee dhufte amma dogongorteerta waa hundaaf iyyuu beeksisa biraa ilaalladhu. Amma beeksisa biraan qabdanire yookiin immoo waardiyyaan biraa soo gadhiise waardiyyaa biraa qacaruu barbaadan namni dhukkubsateellee yoo jiraate handoo yoo jiraate yookiin immoo hangadhiisuu barbaade yoo jiraatan kan hirruu barbaadan yoo jiraate bakka isaan namuusaa daraa keessan ishii sinitti haa tamacha'u ishii.